wayyo rabbi jannata kan nuuf ja akka waan rabbi inni ajajee jannata isarraa fuudhuufi obboleessoo jannanni isii muka baadhattee mukaan duute tanaa mitiiti isii xaawulaa keessa kaayanii bataskaana dura kaayan tanaa miti sika guyyee yeroo meeqa salaataa oolu kanaafuu jiraachuu isaa itti yaadsi maallichuu fedheeti jannanni kaa'imimaan bittuu miti hedduminaan ka bittuu miti maallaqa nama gaddisiisu dhugaa dubbachuufi jecha kanaa kun sidaan eegamuu fi mucayyoo bareedduu kanaafi ammoo feeyyuu ta'e ilaala garuma jabummaa namummaa jechuudha. Ashamaar kafuun hordoftoota kabajamtoota chaanal YouTube as kalachi jalatti argamtan jirra jirtu ani jira nagaa kiyya galata waaqayyoo. Egaa obboleettii keenya jalqaba irratti waaqayyoo lubbuu ishee amaaru. Egaa ijoollee kana nama akkanaa donqooroo kana asirratti fiduun qabu. Namoota baay'eedhaan warroota akkasaa kun jechuudha. Egaa obboleettiin keenya kuni tarii qormanni hedduutu jira. Qormanni namatti baay'atu sanii nama jabaatetu qormaata saniin jalaa baha. Yaa kiristaanummaatti qormanni ni baay'ata. Yaa ta'u malee immoo ta'ee harkaanis ta'ee namaanis ta'ee himbii waan beekame tokko hin jiru. Yaa ta'u malee immoo silaa kana jechuu hin qabanii nooyyoo yaan yeroo meeqa sagannu in ta'aa fi hin ta'uu hin beeknu jedhe ani akkana tanaaf fiduu hin barbaanne yookiin akka barumsa siniif ta'uuf namoota akkana ani poostii gizee lamaan poostii godhe suura ishee jechuudha yeroo lamaanuu narratti guban jechuudha karaa TikTokiitiin ilaala namoota du'a ishee tanatti gammadan namoota du'a ishee kanatti gammadan baay'eedha jechuudha. Garuu immoo nama taatee du'a namaatti kan gammadu atuyyuu jiraatti duute siikelee namni du'a namaatti gammadu sumatu isheen duute garuu namni nama gammadu suni baga duute warreen jechaa oolta suni mana keechin isin hanqattu siikelee mana keetti isin hanqattu booda duuti mana hundumaayyuu annama kamituyyuu hin dhiistu ana baluu seenitti ana du'a hundumaayyuu du'a kan wal nama xixxeechu bakka hundumtuyyuu biyyuma keessatti awwaalama malee warqii irratti hin awwaalamu. Baga duute ijoolleen tokko immoo amma tanaaf afaan bantan maaliif ijoollee Saawud Arabiyaa keessatti rakkatteef sagaleen taane warreen jedhan isaanis ta'e ishees ta'e isaanis namni qabee yookiin poolisiin qabee achi isaan hin geechine ofii dalagan dhaqanii miti ulma dhagaanu osuma beekanuu fi dhaqan ishees ta'e isheen immoo ani ishee du'a kanaaf kana maaltu walitti fide keenya mucayyoo tana amma kan sirriitti gaddee fi boo'ee fi amaaradha. Garuu isheen Oromoodhaaf bakka Oromoo buutee hojjechaa turte. Waan kun walitti nama naqa yookiin immoo jecha akkanaa kun ta'uus danda'in sidaas maal godhu dhugaa dubbachuuf mucayyoo bareedduu akkanaa tana waaqayyo lubbuu ishee amaaruu maatii isheetiif jajjabinaa kennu. Wanti jedhamu hin jiru. Wanti haasa'an wanti jedhan nama jalaa badaa jireenyi biyyaa lafaa baqatanu anuma daqiiqaa xiqqoo tana keessatti wal biraa dhabamaniif du'a waliif hawwuu abaluun duutee hin ajjeesna warroota jedhan mee ilaala dhugaa dubbachuuf kaleecha hin jirti har'a hin jirtu mucayyoon tuni lidatii ishee ture
lidatii ishee akka baradha jettee suura ka'aa oolte. Galgaluma saniyyuu immoo TikTok ishee warreen qabdan TikTok viidiyoo gallakkistee turte. Ilaala. Nagaa raftee halkan kana taatee bulte. Halkan takkitti keessatti aduun dhukkubsatee ilaalame biyya lafaa dukkana tana. Tana bakka tanumaaf wal nyaannaa tanumaaf bakka walinaafna. Argitan biyya lafaa tanuma bakka kantu bakka waa baay'eetu jira. Kan miidiyaa kanarraa immoo dhageessisiriidha mataa suursoo ilaaluu baattee dhaga'uu baatte malee. Har'a jira boruun jiruu taate. Ol guddattuun tun ganaa waa miiqa karoorri miiqa odoo jiru. Ilaala irraa barumsa fudhadhaa. Nuyi ganaa hojjannee of jijjiirree mana ijaarree makiinaa binnee waa baay'ee yaadna fooqii ijaarra waa baay'ee goone jennee sammuu keenya keessatti yaadaa jirra. ግን har'a nyaadhee boruu hin beekamtu bilaasha jechuudha. እንደውም tarii kuni sababa ta'uufii danda'a. Duuti ishii kun sababa ta'uufii danda'a. ግን bakka kan ishiidhaa fide kanaan duuta yoo jedhee waan si faradi tokko inaftu waan ofeeyyuu ta'e gufuun illee si dhooftu jechuudha. Gufuun illee si dhooftu naftu. Ishii carraashii kana ta'ee jira. Waan garaa nama nyaatu jechuudha. Namoota meeqa hidhuudhaan gadda odoo torbeen guutiin micayyoo Kaayirootti abbaan manaa guyyaa gaa'ela ishii godhattee tagliidhaan heerumtee gammachuu ishii gara gaddaatti jira. Ilaala bara kanatti achi jirrabe kantuu ilaashii waan abdii nama kutachiisu. Kan du'e kan jiru immoo Waaqayyo obsaaf jabina isaaniif yaa kennu maatiidhaa fi anuyyuu kan miidiyaa irratti beeku garaa kiyya keessa kiyyaan na gubataa jira. Dhugaa dubbachuuf ammaanii gubadhu isaanuu akkam ta'u laata jedheen yaada. Maatiin ishii akkam ta'u laata haati ishii sun akkam taati laata jedheetan yaada waaqa. Waan baay'ee nama dhukkubsu gara laafetti dhugaa dubbachuuf amma miidiyaa kanarratti argu biqa. Gaarii biyyee beekaa kan jedhasan isinii garee nama amaa waan hin barbaadu beektanii nama amaa hin barbaadu achitti irree garraamii ishee kan ta'eetti dhiisee kantuu bilaashii taateetti dhiiste. Ingitii waaqayyo lubbuu ishee amaaru ani kana kaasullee hin barbaanne dhugaa dubbachuuf kana irra yaasa'uu hin barbaanne namoota jechoota namoota tokkoon hin laalee na aarse. Nama biraatirraa illee akka barumsa nama biraatillee akka barumsa ta'u waan akkanaa kun baga duutee baga akkana taate warroota jedhan mana isaaniitillee hin hanqattu duuti. Hin hanqattu waan ammaaf fakkaata jecha afaan keetii kun boruuf yaaddachaa haasa'uun gaariidha. Garuu ijoolleen akkanaa tultullaan akkanaatu nuu gadi baatee nuyyuu kanan taane itti haasoftu si aarsaa beektanii nama guba. Ishiin immoo ganaa madaa namatti kaasti. Kana yookiin obboleewwan yookiin tarii miidiyaa namni fayyadamne hin jiru gaafa argan garaan hin gubata. Nurree uumaa miti. Uumaa miti. Duuti haaraa miti. Namoota hedduu dhabnee gootota hedduu dhabnee beekamoo nama baay'ee guyyaa tokkotti nama dheengadduma kennu mucaan cidhaaf gara micayyoo fuudhuu dhaquutti gaafa adeemu makiinaan galabbaxamee duuti tasaa kun baay'ee nama miidha.
akkanatti baqa namni qatamni guyyaa takkatti nama 40 hin du'u. Uumaa miti duuni birqii miti garuu immoo jechaan sammuu nama gaafa dubbatan nama aarsa. Annaa kana waaqayyo lubbuu ishee amaaru kan jeennataa ishee haa godhu kadhannaa godhuuf malee maal akkana jettu maaf kadhannaa gootu fi nama akkanaatiif waan dhaga'u jechuudha. Waan namni hundaafiyyuu yoo kadhatte si dhagaa. Warra hin beekneef garuu ta'uu danda'a. Warra beekuuf hin dhagaa waaqayyo. Akkasii turtii gaarii isiniif yaa ta'u isiniin jedhamaati kiyya.